Abbaan koomantii mummaadha. Yoo dhiirri hin jiraanne ta'e eessa dhaquufi? Kana booda shaamarri yeroo yoo birri hin qabaanne qabaattu malee heerumuu hin dandeessu. Hawaasa sakana situ naa baase. Hawaasa sakana ganda eessaatti moo waltajjiin kun chaabbaan nu rukutamee gannu gallakkifame. Hin heerumtu birri kan qaban. Maalidha? Haadha kee akkamitti abbaan kee fuudha kaleessa? Isaan birri wal gaafatanii namummaa namaa fi intala namaa zarii namaa qorataniiti malee maallaqa qabdee qoratee fuudhan. Gaaf sana si kanaa maal jennare? Gabaree jenna ka. Si gaaf sana gabaree si gashatti malee gahee abbaa manaa keessaan qabdu. Gahee abbaa manaa tokko keessaan qabdu. Ati gabaree jedhamta. Gabaree qasaraa mushumminaa si galfattee si qallabdii jechuudha bakka. Heddi birri malee hin taane taa'e. Saafi datin qabda? Ati naa qabda? Maal qabda? Baay'ee jiru fidikaati. Atiin ilma dhiiraa hamma zabanyi biyya harabaa kana fide malee otoo zabanyi biyya harabaa kana hin jiran dubartiin eessa dhaqxee hojjette. Sa'aatii kudha lama taanaan manaa baati dubarri. Hojii maalii qabdi yoo baratte tokko hojii mootummaa argatte. Lammaffaan immoo shigginni baaroo shunkurtii kana timaatima kana kaarota kana qe'ee keessa yoo dhaabbatte yoo lukkuu horsiiste nala tokko yoo qoraan falattee nagaddee fi qoraan falattee araqee baafattee araqee gurgurattee nalatti yoo shammaatii hojjettee nalatti maal qabdi mee dubartiin natti maamitoo isoo maatii keenya bira jiraanne eessa baan hojjennee dhufna. Dhiira lafa meeqa tabba meeqa baanee lafa namarraa kontiraata fuunee qonnamoo. Hindaanqoo nagannamoo fardeen nagannamoo horii nagannamoo caammaa nagannamoo uffata nagannamoo halkan iddoon itti dheetti bullamoo mee akkam eessa abbaa ishiitii hojjettee sitti fidee ati dubartii birrii hin qabne malee itti gooftaa kiyya. Gaaf sana eessa abbaa keetii dhaati? Eessa siifaa fiddu? Ati yoo ala baate barandaa bara bolte yoo madaa bara uffatte torbanitti yoo galte ji'atti yoo galte sirraa bareeda ilma dhiiraa ta'u wanta sirraa ta'u jiru wanta sirraa cabu hin jiru. Unkaan dubartii ishee xixiqqoo kan isitti niitii dhirsirraa jiru iyyuu gadi baanaan abbaa sagaltu jetti dhiiba. Dubartiin kabaja qabdu. Manaa baatti dubartiin. Ishee si qallaba situ qallaba malee. Ati ga'een kee maal ciifta nyaatta halbaata kaati. Isheen hoo? Meeqa nyaatta? Meeqa nyaarraa nyaatta maal? Qaama ishee nyaatte birri si nyaatta? Waanuma nyaachuu hin danda'amu. Qaama jechuun immoo dhaltee ilmoo namatti kennuudha. Gaafa deessee dhaltee jette baqarta sinti kennite sana du'a raqa qabdee qixxee du'aa geessee mee lubbuu ishee kana du'aa fi jiraara geessee dhaltee sinitti kennite. Isa nyaattees immoo maallaqa sarkaa nyaatta. Tola gama maallaqicha immoo gaafa sitti fudhattee dhuftee yookiin mana kiraatti fuuta gaafa maallaqicha dhume immoo gattee irraa badda yookiin diqaalaa kee fana sitti irraa gattee yookiin kun warra guntuta antiniidhaan qabatee deemu kana immoo haala ati immoo utaalta goodaatti asfaaltii kee irratti. Ishiin immoo qodaa caabaatti ilaalta gaafa ittiin ishiin dhiqattan jiru maaraatti maallaqa barbaada maallaqni inni maka namummaa namaatti hin dhumne malee fuulli bareedu kunis boru daaraa ta'a. Boru daaraa ta'a. Yeroo isaati malee irraa bareede malee. Kanaafuu gaafa ilmoo dubartiin tokko dhalte qodaa caabaatti ilaaltan. Kanatti badaa kun immoo maallaqaa saamu kun immoo kun kan mataa qolfi kan rabbi dhiira akkasii sanirraa qabu kun kana sitti qabee kan guggubattu dubartii meeqa mana keessa jira. Maalaan jettaati. Ciifte nyaattaati kottu nyaatta. Birrii kan maali? Mana kiraatti itti neeroo miira sinitti majoollee kan sharaa waxara sharaatti sina fuudhu. Abbaan manatti nama fuudhe bareeda. Kushiinaa jaaree sina fuudhu kushiinaa galabaarra kaawwate. Bakka gaaf sana likkiidha waliin jiraatte. Boroomna kuno birriin faayidaa jiraate asii bututuu keessan irraa fudhatanii gaafa diraatanii hin dhuma gaafa dhufe kunoo gatee sirraa deemu. Kunoo faayidaa birriiti malee faayidaa namummaatiin intalli kun namaa'ee nafaana taatii bultii ilmoo yoo irraa du'e ilmoo koo naa qabdi qe'ee kiyya naa qabdi intalli kun intala maayitii duubaa fuuldura kee qortee si fuudhu maallaqa kee qortee fuudha. Maallaqaan akka waan isinitti hafu. Itti hojjettee fidda kaa jala jalaan maal maallaqa dhaabbina qaba? Fastakaakkala warreen akkasii kanamoo eessaa dhufee immoo naa barreessa immoo kun boqqolloo. Firaa follaankee malkii kolaalanii si madaaltu jechuun si golfaatanii atis tole jettee gorsa isaanii ilaaltee waadaa koo cabsitee mana kan kee diigdee ergaa takka deemtee asin deebi'inii anaaf rabbi jira uumaa yaaddayinii. Haadhaaf abbaan kee qabeenya laalanii si madaaltu jechuun si gorfaatanii. Firaa follaankee malkii kolaalanii si madaaltu jechuun si golfaatanii atis tole jettee gorsa isaanii ilaaltee waadaa koo cabsitee mana kan kee diigdee ergaa takka deemtee asin deebi'inii anaaf rabbi jira uumaa yaaddayinii. Haadhaaf abbaan kee qabeenya laalanii.
Viidiyoo kanarraa namni ergaan arganne namni barumsa fudhannee homaa beekumsa qabu. Egaa shamarran keenya viidiyoon ijoollee kana ergaa guddaa qaba. Namoonni baay'een jechuudha ilaalchi namoota baay'ee biyya keessattuu ijoollee dhiirotaa jechuudha. Shamarran biyya keessaa ilaaluu dhiisanii tam shamarran intalli tun biyya arabaa jirtu yoo jedhan lakkoofsa ishii barbaaddatu jechuudha. Lakkoofsa ishii maaliin akka itti dawwalan maaliin akka maallaqa ishii irraa nyaatan jechuudha. Viidiyoon inni lammataan immoo namoonni tokko shamara takka saa ta'u ijoollee wal fuudhan jechuudha. Isheen tun hin bareeddu, isheen tun akkas hin taatu jedhanii isaanuma jireenya ofii wajjin jiraachaa jiranii jiruu isaanii akka jibban taasisu jechuudha. Kun egaa ergaa guddaa qaba keessa. Egaa shamarran keenya biyya ormaa jirtanis ta'e biyya keessas jirtan ta'e dhiironni ammaa jechuudha baay'een kan yaada hin qabne ishiyyoo maallaqa qabaachuu baatte fuudhuu hin qabdu. Ishiyyoo akkas ta'uu baatte isin taatu kan jedhanis yaadanni jiru. Ammas jechuudha biyya arabaa kan deemtaniif keessattuu ijoolleen odoon heerumiin biyyaa baatan faa jechuudha. Inni sin fuudhu sun of danda'ee mana isaa ijaarree qabeenya godhate yookaan immoo barbaachisaa ta'e yoo ati boru naa ta'a jette fedhii keetiin walitti dabalanii wajjin jechuudha. Wal wajjin guduunfatanii ija guddachuun ni danda'ama. Haa ta'uti garuu isa tokkotti jechuudha qabeenya fuutee dirqama mana isaa dhaxxa jechuuti jechuudha ilma dhiira tokko. Kanaafuu wanni sirriitti jala murtanii beektanii ilma dhiiraa tokko qabeenya keetiin isa san gaafa fuute ati jireenyi kee sun itti fufeeti akka ati barbaaddetti sii deema jechuu miti. Kanaafuu ijoollee keenya adaraa keessanii dogongora keessanirraa of qoxxobaa isiniin jechuun affeeraa kooti hin dogongorina gaafa dogongortanii miidhaa sinirra ga'a ni mi'aantu waan ta'eef maallaqa qabaattaniif maallaqaan isa sin caalu isa sin madaalle tokko jireenya wajjin ijaarrachuuf hin xaarinaa isiniin jechuun affeerraa kooti eegaa kana fakkaata guyyaa har'aan kana qabadhee dhufee hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii isiniif